lamaffaadha wajjin walqixa badhaafamta ta'ee maaf nu laffaasistaa jedhanii na gaafatu bor maaliin deebisaafan bilbila sana mana bilbilaa sana dhaabbata sana fudhadhee ergan ba'ee booda hattuun kiisiidhaan hafuuchuu dandeessi dhabuu nan danda'a fidee ergan as ga'ee booda kufee cabuu hin danda'a bilbilichi namni garuu nama lubbuun jiraannaan anga jirutti si fayyada namni irra si jaallatu waan inni irratti si jaallatu sana irratti isa kabaje taanaan galata isaaf malu kenniteef taanaan anga dhumaatti si wajjin jira si kabaje si jaallata si deeggara ija maaliitiin hamboriitu carraan kana caalu yoo dhufe ija maaliitiin kottaana deeggaraadhaan an ummata kana dhabuurra iPhone keessan dhabuu wayyaa ifaan afootu sinii dheeraa deemmaxxansa sila ibsa jarbaasan screenshot godhe jechuudha. Kana kanan godheef maayin isa fudhatu isa lammaffaa irratti badhaafamu jibbees miti itti naafees miti garuu kabajni kootu qameera. I am winner bro an injifataadha kanan injifadhe itti laffaamee itti dadhabamee halkanii guyyaa irriba malee ta'aniiti malee badhaasichi feerii ta'eef miti. Bamakiina raasu hawwaatamu wallahi mtini makiinaa guddaa yoo ramaddayyuu na hawwaatamu torban tokko guutuu halkanii guyyaa dhaabbaticha beeksisaa turan waan hubatan wayii miti akka jarritti hubatanii inni tokkoffaa ba'u ulaagaansaa iPhoneidha inni tokkoffaa ba'e sun iPhone argannaanii waan isaa gadii waan goon waan biraa mirga keenyadha mormuun danda'u akka jechuuti an kabaja namummaa kootii eegsisuudhaafanii eenyummaa koo jabina koo agarsiisuudhaafanii kanan dorgomeef jabaa akkan ta'e of baruufan dorgome injifadheera jabaa akkan ta'e ragaa ba'eera allaqe jabina koo sanammoo isan ittiin injifadhe isa deeggartoonni faallaa kootiis argan sana innis ragaa ba'uu danda'u qaba akkasitti namana garuu utuun immoo ibsa sana arginiin durattan taaddee dinqisiifadhee wanta guddaa akkan irraa barad barreessee maxxansee kaa'etan ibsa sana arge gaafan barreessu namoonni dhiisi namoonni akka biraatti si hubatu waan ta'eef kaasi maxxansichaan ookee dhen kaase nan kaase jechuun immoo kabaja jaraatiif malee boris iftaanis itti waliin galuun namni tokkoffaa ba'eef namni lammaffaa ba'e walqixa badhaasa walqixa fudhataa steejii walqixa irra dhaabbataa maaliif laffaan reemaan taa'ee akka kanattiin taa'ee bakka kan koos dideeraa lammaffaa ba'een fudhadhuma badhaasaaf taanaan badhaasaaf miti dhimmichi teeknoo wayii miti paawur baankiin moo itti naafa dafalan innaa akkasii galatoom reediyoodhuma wayii caccabduu Philiipsiin wayii illee turre buusanii ariifi ture wallaahi an bilbila kanan furadhu yoo barbaade nan dhiisaa. Dhimbichi amma daballii badhaasaatii fi ol guddachuu gadi kanarratti miti kan inni xiyyeeffatu. At least saamiin deeggaraa koo ture yoo ta'e akkan injifadhuuf na wajjiniin xaaraa ture yoo ta'e hamileen isaa eegamuu qaba. Sigaleeraa. Bargit nuyi gaafa injifannu badhaasni tokkoffaan iPhone 70 Pro Max jedhamee ba'ee itti amannee badhaafamuu qabna innee dorgommichatti galle ammas gaafa tokkoffaa baanu badhaasni nu eegnu iPhone dhuma sana wanti biraan jiru bar inni lammaffaa ba'e gaafa sana laaptooppiidha jedhanii gaafa jarrii iPhone 70 tol guddisan keessa kootiin gammadeen akkaataan itti laffaa turee fi dhumarra akka inni ta'e amilee kun cabsee waan turee fi bakka jarri kun smartii dhadheetuman fudhadha. Sii galee garuu adda bahuu qaba. Maybe otoo si ta'es akkasuma gochuu danda'u garuu yaadateetti sirriidha. Yaadateetti anamma yaadateetti. Qoy. Waan tokkoon si agarsiisa. Waan tokkoon si agarsiisa. Guyyaa wayii jalqabamee guyyaa lamaffaatti moo guyyaa sadaffaatti natti fakkaata. Waa'een dorgommii kanaa bakka miidiyaa kana canaan naqe karaa hundaan si galee
alanni na bira darbu ani inni guyyaa hojjechiisaa oola laayivii irratti achii dadhabee rafa ani immoo halkan rafu halkaniin gastiisa kanas nan galaa guyyaa tokko gastee biibaa galeetan nama 15,000 wayiitu deemee laayik naa godhee 15,000 caaleetan bakka kana booda nan qaqqabu jedhee rafe ganama yeroon ka'u 6,000 na caaleen arge sana booda dubbiin akka malee ta'eera baqqaadheen namni garatti qabu dhabee gurbaa wayii dhaabbanni kun jara lamaanuu walqixa iPhone 70 badhaasuu qabanaan jennaan maalan jedheen naqee keessaan sinitti agarsiisuu nan danda'a. Ilaa yaada kana dhiibbaa godhaa miidiyaa irratti jedheen barreesseef. Gaafanni akkas jedhee maxxansuu qubeeduma elektirooniksii keessa namni hojjetu maadhee kilabni lamaanuu waan caahaa nyaatu jedha abdachiisi. Nuti immoo lammaffaaf meedaaliyaa yookaan meetii sadaffaaf immoo naasiitu qophaa'e jenna. Yoo san ta'uu baate hiikni dorgommii nu jalaa bada jechumaaf. Kana jechuun gaafa sana anatu lammaffaarra ture. Kunoo Facebook irra jira. Screenshot godhee si erguu nan danda'a. Asitti dhaga'ama si galee. Ilaalcha wayii gaafa of keessaa qabaatu xiqqoosi akka namaatti. Of duuba deebitee akka yaaddu si godha. Kanaafidhaa boru deeggaraan argattu. Boru nama waan matteen argattu. Waanuma xiiqii wayii irrattu. Sirraa'uu qaba. Wantoonni akkanaa miiraan waan ba'an miti. Yaada sirriidha dhugaa dubbachuudha. Ani ijoollee na wajjin dadhabaa turan ana caalaa hirriba dhabaa turan baay'ee waan jiraniif jiran kabajaana. Dhiqir wallaahi an ammas hin barbaaduan. Ayfoonicha afootu sinee dheeraa dee barreesseeran. Ammas boris kanuma barreessa irra deebi'e. Amma dubbiin olii gadi. Walqixa fudhachuu qabu walqixa fudhachuu qaban minaamin waan jedhu tasirra olii gad naannaara waan ta'eef yaada mataa kootii bal'isee zara naasa. Ani injifadheera injifataadha. Deeggartoonni koo warri na injifachiisan galata guddaa kabaja guddaa na biraa qabu. Garuu tokkoffaa fi lammaffaan gargar bahuu qaba jedhee nama akka leessaayee. Egalee isteeppichi